Hayyee barsiisaa Fiqaaduu Rattaa affeerraa Bunaakillaa fudhattee Bunaakillaaf dhiyaachuu keetiif hedduu galatoomii. Mee dhaggeeffattootaaf akka tolu Fiqaaduu Rattaa eenyu eessatti dhalatee akkamiin guddatee waan jedhu osoo jalqabne marii keenya har'a. Galatoomii amaan carraa kana waan naa kenniteef anillee baay'ee gammadeera waa'ee kiyyaa fi especially waa'ee seeruu fi uummata seeruu dubbachuu carraa argachuu kiyyaaf baay'ee gammadeera. Ani Fiqaaduu Rattaan jedhamaa kan hin dhaladhee guddadhee magaalaa Seeruu aanaa Seeruu Arsii keessatti namni baay'een seeruun eessa akka taate illee baay'ee hin beekani. Seeruun godina Arsii aanaa Seeruu magaalaa guddittii aanaa Seeruuti. Finfinnee irraa kiiloomeetira 270 natti fakkaata. Achittiin dhaladhee guddadhee so kanan baradhee mana barumsa seeruu sadarkaa tokkoffaa fi giddu galeessa lammaffaatti kutaa 1 hanga kutaa 8 baradheera. Kutaa 9 hanga kutaa 12tti magaalaa Arsii Roobee Diida'aatti mana barumsa Diida'aattiin baradhe. University immoo Hawaasa Universitytiin Rural Development and Family Science kan jedhamuun baradhe. Ergasii immoo mana biyya Denmarkitti MSc Masters in Agricultural Development waa'ee misooma qonnaa fi especially waa'ee nyaataan baradhe food nutrition isa jennu. Ergasii immoo kun hawaasummaan jira. Kanan hojjedhu Hawaasa University Department Food Science and Technology jedhamu. Waa'ee nyaataa fi qonna, waa'ee fayyaa fi nyaata especially waa'ee haadholii fi waa'ee daa'immanii fayyaa isaanii barsiisa. Salphaatti gabaabumatti kunoo Fiqaaduu Rattaa jechuun akkas jechuudha. Thank you. Galatoomii gara biraatiin ammoo yuunivarsiitii yoo dogongoruu baadhee na sirreessitaa biyya Deenmaark jiru yuunivarsiitii tokko keessatti PhD kadhimamaa PhD akka taate profaayilii keetirraa argee. Biyya Belgium. Okay. Masi projektii nutritionii garaagaraa kan PSNP jedhamu faarratti daayirektara taatee akka hojjettu and agriculture nutrition forum online forum kan jedhus daayirektara taatee akka hojjettu dubbisee profaayilii keetirraa mee waa'ee kanaa hoo kanniini hoo maal akka ta'e dhaggeeffattootaaf odoo nuti tutte. Galatoomii waa'ee ergan Universitii biyya Deenmaarkitti maastarsii misooma qonnaatiin specialization waa'ee nyaataa ergan fixee gara biyyaa deebi'ee Hawaasa Universitiitti waa'ee kanuma wajjin wal qabate barsiisaan ture. Dabalataan immoo pirojektoota adda addaa qaama adda addaa wajjin hojjechaa turre. Isa keessaa tokko waa'ee safety net kan jennu kan qotee bultoota Itoophiyaa warra baadiyyaa jiran kan baay'ee hiyyummaa keessa jiran kan hanqina nyaataa fi rakkoo adda addaa keessa jiraataniif hin beekamaa warri qonnaa keessa jiran hin beeku kana safety net kan jedhamu. Projekti saniif PSNP jedhaniini projektii guddaadha. Projektii kana keessatti hirmaachuuf call for proposal jira ture. Anaa fi warri na wajjin hojjetan Hawaasa Universitiitti projektii kana barreessinee akka isaan wajjin hojjennu nu carraa nu kennaniira. Saniif projektiin kun waggaa 5 kan turu. Projektii san barreessuu fi ammaatti implementii gochuuf especially waa'ee research yookaan immoo qorannoo maaliif uummanni gargaaramuu keessaa bahuu dadhabee akkamitti
gargaarsa mootummaanii fi qaamonni miti mootummaa ta'an uummataaf kennu kana haala gaariin haara uummataaf bu'aa fiduun hojjechuu dandeenya isa jedhu. Especially waa'ee nutritionii fi waa'ee xeenaa, waa'ee fayyaa isaan hojjechaa jirra. Naan daayirektarii piroojeektii saniiti waggaa 3-4 guuteera amma. Ijoollee PhD 2 qabna achirratti kan barumsa kana isaan akka barumsa isaanii fixatan. Especially qarshii argachuun salphaa waan hin taaneef warra piroojeektii implementii godhan wajjin waliin dubbannee ijoollee lamanuu fudhataniiru. Barsiisonni Hawaasa Yuunivarsiitii jiran lamaan dooktareet digirii isaanii achirratti barachaa jiru. Akkasumas Aaktunuut Itoophiyaa kan jedhamu immoo online foorumii jira intarneetii irratti. Foorumiin kun ogeessota waa'ee fayyaa fi waa'ee qonnaa, waa'ee nyaataa akkasumas waa'ee misooma uummata Itoophiyaa kan hojjetan hanga 2,800 akkasi jiru. Inni kun hoombeeziin isaa as biyya Ameerikaati. Biyya Ameerikaa keessatti Global Community jira. Agriculture to Nutrition Global Community of Practice jedhama. Isa san Itoophiyaa keessatti akka jalqabnu gaafannee nu eeyyamamee isas irratti hojjechaa jira. Dura ta'eef waggaa 3-4 geenneerra. Projektoonni biraas jirti. Inni tokko isa capacity building for food and nutrition security kan jennuun kan mootummaan Netherlands Hawaasa Yuunivarsiitii capacity building hojjechuuf kan wajjin maalinni call for proposaliinis jira ture akkuma sitti beeksima jalqabaa san wajjin kan wal fakkaatu. Innis haga miliyoona 1,000 kana haga miliyoona 1 euro kan guutu ijoollee PhD 4tu itti barachaa jira. Isas dura ta'een hojjechaa jiranna. Maraafuu baay'ee hojjechaa jirra. Especially Hawaasa Yuunivarsiitii akkuma beektu yuunivarsiitichis guddachaa jira. Yeroo amma gara barattoota 50,000 akkasii qaba. Especially waa'ee nyaataa kun biyya keenya keessatti namni baay'ee hubannoo hin qabu. Warra baadiyyaa qofa osoo hin taane warrumti kan magaalaa keessa jiranu ammas mara hubannoo hin qabani. Sanirraa kan ka'e especially ijoolleen xixiqqoo fi haadholiin baay'ee rakkoo kanaan miidhamaa jiru. Gosa adda addaa gosa baay'ee qabanna. Kana wanni ani amma irratti hojjechaa jiru. Kana malees immoo especially mana barumsoota Itoophiyaa fi ijoollee yuunivarsiitii keessaa eebbifamanii bahan carraa hojii argachuu yeroo baay'ee waan rakkataniif isaanis immoo hanga dandeenyu ijoolluma baay'ee gargaaruu dadhabnu haguma dandeenyu maaliif hin gargaarru jennee ijoollee anaa fi hiriyoota kiyya wajjin kan hojjennus jira. Yeroo projektoota baay'ee jirti. Especially inni sadan kun kan safety net kan online irratti hojjennu kun especially immoo inni yeroo baay'een turre garuu especially ijoollee yuunivarsiitiidhaa eebbifamanii bahanii fi mana barumsoota keenya maaliif hin gargaarru jennee inni jalqabne waan haaraadha. Isas godda dalleetti deebee baay'ee haasa'uu hin dandeenya maraafuu. Kana fakkaata wanni nan hojjechaa jiru. Anillee dooktareetii digirii barachaa jira biyya Beeljiyeemitti. Ammas barumsi kiyya waa'ee nyaataa kana wajjin kan wal qabate wanni nu hojjechaa jirru maalinni cooperatives gamtaan qotee bulaa biyya keessa jiran qotee bulaa gamtaa keessa jiraniif fi warra gamtaa keessa illee hin jirre baay'ee akka gamtaan walitti dhufanii capacity isaanii guddisuu danda'an isaan irratti rakkoo isaan qaban qo'annee isaan immoo gara dhimmi warra dhimmi isaan ilaallatuuf
evidence gochuuf hojjechaa jirra. Especially in school feeding waan immoo mana barumsaatti warra ijoollee baay'ee warra hiyyeessarraa dhufaniif waan kennamu jira. School feeding inni jennu midhaan bilchaatee ijoollee otoo dheena nyaatiin otoo ganama otoo qursuu nyaatiin gara mana barumsaa dhufan ijoollee baay'ee hiyyummaa keessa jiraatan yookaan immoo waggaa roobni hanqina jiraatee nyaanni mana keessa hin jiraanne ijoolleen akka mana barumsaarraa nafne kan hojjetamu jira. Isarratti qo'annoo hojjechaa jira amma doktoreetii digirii kiyyaaf garuu wanni baay'ee yeroo kiyya gara fuulduraatiif itti kennuu barbaadu especially gara uummata naannoo Seeroo fi gara naannoo Roobeediidhaa homaa waan hin hojjenneef amma ammaatti anis kanan baay'ee yeroo kennee hojjechaa ture ofii anaa fi maatii kiyyaaf boleeyyanii fi warra anarraa waa baay'ee eeganiif isaan gargaaruu ofii of guddisuurra fookasii gochaa ture. Garuu rakkina naannoo keenyaa rakkina uummataa immoo beekna. Rakkoo san hamma danda'ame hir'isuun yookaan immoo rakkoo saniif mala fiduun nurraa eeggamanna. Isa irratti baay'een amma yaadaa jira. Yoo Rabbi jedhee waan gaarii waan uummata keenya fayyadu especially waan ijoollee dargaggoo fi ijoollee barumsa keessa jiran fayyadu in hojjenna jennee carraaqaa jirra. Naa gabaabumatti kana fakkaata gabaabaa ta'uu dheeressuun beeku garuu. Galatoomee akka bareeda ibsite mee kanumaanii of duuba si deebisaa eega waa'ee seeruu kaafte seeruun maal akka fakkaattu asumaanii dhaggeeffattootaaf ibsi especially Oromiyaan hundinuyyuu Itoophiyaanis walumaa galatti hedduu uummata lafti isaa baay'ee lallisaadha baay'ee gabbataadha. Ammoo haalli infrastructurii akka gaariitti especially bakka tokkotti sababa adda addaatiif ta'uu danda'a. Haala adda addaa keessas uummanni keenya dabarsee jira beekamaadha. Kanaanis walli qabatee infrastructuriin akka gaariitti hin ijaaramne karaan hin jiru manni barnootaa gahaan hin jiru mana barnootaa keessaa manni kitaabaa kitaabni hin jiru keellaan fayyaa yoo jiraate yookaan buufanni fayyaa yoo jiraate buufata fayyaa keessa ogeessi gahaan hin jiru qorichi hin jiru waan adda addaatu jira Oromiyaa keessa naannolee biraas jechuudha waliigalatti Itoophiyaa keessa keessattuu immoo gara seeruutitti si deebisaa dhiifama. Gara seeruutitti si deebisaa mee waa'ee seeruu kanaan wal qabatee keessattuu gaafa nuti high-schoolii barannu atillee seeruu baratteen immoo toloolaan barattee nu lamaanuu chaalenjii garaagaraa keessa dabarsinee yuunivarsiitii seennee immoo namuu sadarkaa garaagaraa jira. Lafa akkasiisan keessatti lafa less infrastructuriin developed ta'e keessatti guddatanii baratanii achitti dhalatanii sadarkaa amma kanaa ga'uun jajjabina barbaachisaa. Chaalenjii mataa isaa qabaa. Chaalenjii san keessa ba'uuf immoo cicha barbaachisaa, jabeenya barbaachisaa. Mee kanarratti haala biyya seeruu fi naannoo Oromeediidhaa kanaan walii qabatee waan jiru nu ibsi. Keessattuu immoo muuxannoon kee yeroo hedduu waan ati barreessituun argaa waa'ee seeruullee ani dhagaheen beeku to be honest dhagaheera akka biyyi seeruu jedhu waa'ee seeruu yeroo barreessitu si arga. Social media garaagaraa irratti wanni ati barreessituu fi muuxannoon ati qabdu dargaggoo keenya kadammaa kana hedduu inspire godha jedhee waan yaaduu fi mee waan kanarraa wanni dhaggeeffattootaa fi yaaddanuun qooddoo jiraate nu himi. Galatoomi akkuma jalqaba irratti kaase seeruun magaalaa guddoo aanaa seeruuti godina Arsii keessatti gara baha Arsii irra jirti. Godinoota Harargee fi Baalee fi Arsii bordarii irra jirti seeruun.
seeruun kaala waa'ee seeruu dubbadheen fitu baay'een gammada waa'ee seeruu hooyi yaadu. Waa'ee seeruu dubbachuu miti waa'uma seeruu yaaduu iyyuu baay'ee na gammachiisa. Magaalaan ani itti dhaladhee guddadhee magaalaan seeruu magaalaa baay'ee guddoo miti saayizii ishiitiin garuu magaalittii baay'ee turtuudha erga jalqabamtee. Maqaa ishiirraa yoo jalqabdu seeruu abbaas jedhaniin seeruu abbaas jedhamti. Maanguddoon akkas jedhanii waamu. Seeruun ilaala dirree ishee Huseen jirti. Lafa ji'oogiraafikaalii pilaatoo wayiiti. Akkam ulaa bakki jedhamtu jirti seeruutti. Naannoon seeruu magaalaan Shila waan akka pilaatoo taatee xiqqishuu wayiiti. Baay'ee guddoo miti. Naannoo ishii qilee baay'ata. Seeruurra dhaabbattee raawundii ishii yoo deemte hallayyaa guguddaa jira. Seeruun immoo akka mala nama harka kee akkama waaqatti harkabdee akkama otoo laalte waan akkasii jechuudha pilaatoo wayiiti. Gara gamaatti eenyuun mul'ata? Dirree ishee Huseen, Waabee, laga Waabee fa'aa argita. Gara dhiyaatti yoo ilaaltu immoo gara baha aduutti yoo ilaalte Harargeetu jira. Gara naan immoo gara saawuz yoo ilaalte Baalee Roobee, Ginniir isaan fa'aatu mul'ata. Seeruun magaalaa bareedduudha dhuguman siin jedha. Teknooloojiin hin jiru malee it's one of the nice places to live. Waa baay'ee especially akka nama achitti dhalatee guddatee daa'imman hoo gaafatte kan yeroo jalqabnee horii tiksuun hoolata tiksuun kan inni daa'immaa kiyya jalqabee achi kutaa tokko barumsa hoggaan galuu mana barumsa tokkoffaa giddu galeessa lammaffaa magaalaa seeruutti. Maalinni amma yeroo sanitti wanni nu qabnu ture nu gaha nu baay'ee gammanna waan qabnutti ammas mara hanqinni nutti hin mul'atu ture. Maaliif bakka biraan deemne biyyi keenya nuuf biyya Itoophiyaa jechuun anaaf seeruu turte yeroo baay'eef Itoophiyaan kiyya seeruudha. Maaliif bakka biraan deemne biraan argine gammachuus nan qaba ture. Uummannis baay'ee wal jaalata. Nyaata hoo jette seeruun gara gammoojjiitti waa baay'ee wanni dhufu jira. Burtukaanni jira, muuziin jira, loomiin jira, shankoorri jira, paappaayyaa waajii fakkeenyaaf bakki waajii jedhamu jira. Waa baay'ee oomishu especially fruits. Qarshii tokko naga muuzii 20 akkas bichaa turre aanaa seeruutti magaalaa seeruutti. Maraafuu yeroon daa'imummaa kiyya kan seeruutti ani dabarse yeroo baay'ee gammachuudhaan guutame yeroo gaariin dabarse akka daa'immaatti gaddi ammas maranatti hin dhagamu ture. Mana barumsaa lukaan deemneet kophee hin qabnu ture. Na yaadadha kutaa 7 yeroo jalqabaatiif kanan lukni kiyya kophee godhate. San dura lukaan hin deema. Magaalaa seeruuti immoo baay'inni namni magaalaa seeruu qotee bulaadha. It's a kind of mixed economy illee fayyadamu warri suuqii qabu jiru. Baay'inaan horii horsiisuun yookaan immoo bahanii uummata wajjin warra qotee bulaa wajjin qotachuun waan baay'ee beekamudha. Seeruu wanni xiqqoo adda ishii godhu magaalota Arsii keessa jiran kaanirraan magaalaa it's a kind of a link between highland and lowland. Maalinni lafa giddugaleessa fi gammoojjii wajjin seeruun daangaarra jirti. Seeruudhaa kaatee gara dirree ishee Huseenoo deemte gara baay'ee lafa ho'aa keessa deemte jechuudha. Achi deemtee eessa geecha Waabee geecha. Waabeerraa
Abulqaasim jira gaara guddaan tokko dirree Sheek Huseenii fi Seeroo Gadduu ka jiru. Kun hunduu amma warri nama maqaa dha'u kun hunduu seena qabeessa. Gaarri Abulqaasim, Seeruun Abbaas, Golobeen, Caffaan warra dirree Sheek Huseen deemee beekoo gaafatte kun hunduu amantaa fi nama naannoo san jiraatu wajjin aadaa isaa wajjin waa baay'ee wajjin kan wal qabate. Especially maanguddoon achitti Seeroo Abbaasitti bahanii waa baay'ee rabbi kadhatu nama wal loleen araarsu waan baay'eetu jira Seeroo wajjin wal qabate kan itti discuss gochuu dandeenyu. Garuu ani waa'ee barumsaa fi waa'ee misooma wajjin waan qabate irratti focus godhee discuss godhanna. Ergasii egaa kutaa tokko hanga kutaa 8tti seerutti barannee hoggaan baradhu listroo jechaan baradhe. Baay'ee seerutti uummanni yeroo baay'ee wanni rakkitu maalinni qarshiin baay'ee hin jiru. Maaliif qarshiin hin jirre market accessiin baay'ee rakkoodha. Kanaaf muuzii qarshii tokkoon 20 akkas kabichaa turre nu. Maaliif qotee bulaan oomishee seerutti ni fida. Seeruu akkasumas hoggaan namni bitu baay'ee waan hin jirreef gatiin oomisha isaanii baay'ee xiqqaa ture. Akkasumas immoo lafti bosonaa fi qabeenyi naannoo seeruu bareeda ture yeroo nan achi jiru. Like wildlife in kitaaba irratti barannu mana barumsaa waggaa deemnu nuuf baay'ee rakkoon turre hundumaa arginaa sila guddanneef. Garuu rakkoon guddaan tokko jiru amma maalinni waa'ee fakkeenyaaf daandiin konkolaataa baay'ee almost hin jiru jechuun dandeecha. Torbanitti guyyaa tokko kan konkolaataan dhufu sunis dhufu roobni roobe hin dhufu ta'a. Namni seeruu ga'e tokko ooma akka deebi'uu danda'u yeroo san karooruu hin dandeechu. Maaliif konkolaataan hin jiru namni dhibamuu danda'a fakkeenyaaf yookaan waan ariifataa tokko qabaattu ta'a. Kanaafuu maalinni seeruu nagmas mara walqunnamtii maalinni daldalaa fi waan adda addaa hin qabdu ture. Magaala hanga ganda I think 43 immoo 42 jira aanaa seeruu keessa. Baay'inni isaanii immoo eessa jiru gammoojjii seeruu keessa jiru. Horii baay'ee qabu. Lafa qonnaaf ta'u baay'ee jira. Lagni waabee qofaa miti dharroo lagni dharroo jedhamu jira guddaan. Maalin yaadaa amma gahee hoggaan laadu fakkeenyaaf irrigation waa'ee jallisiidhaan waa baay'ee achitti oomishamuu akka danda'u beeka. Especially dargaggoo naannoo saniitiif carraa hojii fi carraa misoomaa carraa guddinaa ta'uu kan danda'u waa baay'ee jira. Inni guddaan rakkoon ani jira jedhu maalinni seeruu wajjin wal qabatee seeruun miidiyaan arganne yookaan immoo attentionii maanajimentii yookaan immoo hooggantoota biyyattii hin arganne salphumatti rakkoo miti carraan seeruu jiru iyyuu hin beekamu beektaa. Turizimiif, investmentiif akkasumas immoo nagaa biyyaatiif waa baay'ee especially production potential naannoo sanii rakkoo nyaataa wajjin wal qabatee fakkeenyaaf safety net namni inni jennu kun amma maal inni oomisha midhaanii fi potentialii gaafata. Oomishni naannoo seeruu waa baay'ee biyyattii deeggaruu waan danda'u jira garuu carraan sun ittiin fayyadamne. Nuti immoo barattoonni naannoo sanii especially akkuma barannettis haa ta'u barannee har'a geenyeerra. Barannees immoo carraa gaarii argannee biyya ormaa deemnee fakkeenyaaf barachuu dandeenyeerra. Barumsa keenya kanaa fi carraa nu arganne kana immoo uummanni keenyas isa keessaa bu'aa argatee ijoollees amma jirtus dargaggootas akka gara mana barumsaa ergoo kan immoo namnis itti gammadee akka naannoo seeruu jiraatu
baratee namni yeroo deebi'e akka maalinni carraa akka dhabeetti ilaallama amma. Maaf dhuftaa siin jedha namni fakkeenya. Isiniif nan wanni ta'as hin jiru. Achitti deebi'ee hin gadda namni barattee gara yeroo deebite gammachuu miti amma waan akka gadduu wayiiti kan itti dhagamu especially ijoolleen dargaggootaa maaliif carraan hin jiru achi. Carraan jiru homaa waan hin uumamneef digirii fudhattee seeruu gaafa deebite seeruun carraa si kennuu hin dandeechu amma. Garuu waa baay'ee jira na barumsa wajjin wal qabatee fakkeenyaaf nuti kan barannee kutaa 8 akkuma fidneen eessa deemuu qabna ture Arsii Roobee kiiloomeetira 75 deemnee baranne. Ani liistiroo jechaan baradhee ture. Akkuma jedhe daldaalli ammas mara waan hin jirreef horii qabaatus namni qarshii hin qabu. Horii meeqa gurgurtee ijoollee barsiista gatiin horii baay'ee miti achitti. Baay'ee miti qarshii hoolaa qabatte hoolaan tokko qarshii 50 yookaan 60 gurguramti turte yeroo san. Seeruu hanga Roobee kiiloomeetira 75 garuu kana deemuuf guyyaa tokko deemta konkolaataa. Irraa buutee konkolaataa dhiibaatii gaara baasta. Gaaraa miti karaa baay'ee deemeera gara kaabaa deemee argeera. Hammam karaa rakkisaa irratti karaa hojjechuun akka danda'ame garuu seeruun hurufa farda irra gulufsiisuu dandeecha. Biyya akkasii irratti karaan hojjetamuu hin danda'amne. Kiiloomeetira 75 daqiiqaa meeqa deema amma namni biyya karaa gaarii qabu maybe daqiiqaa 30 deemta. Yookaan baay'ate sa'aatii tokko deemta. Nuti garuu guyyaa tokko sanuyyuu karaa bullaayyu. Sunuu carraa argattee konkolaataan dhufe lukaan deemna. Seeruudhaa hanga baleetti kiiloomeetira 28 namni baay'een lukaan deema. Ani gaafan dura gara Arsii Roobee dhufu seeruudhaa qabee hanga Addeellee kiiloomeetira 42 lukaan deeme. Galmaa'uuf baannee kiiloomeetira 42 na rakkoon kun hundi jira amma ta'e rakkoon kun hiikameera. Garuu especially rakkoon daandii konkolaataa ammas hin hiikamne. Carra amma yeroo gabaabaa deemeen ture. Ijoollee kiyyas fuudheen deemee ture na wajjin. Ammam rakkisaa akka ta'e karaa sanirratti nuti kan deemuu dadhabne fakkeenyaaf namni dhibame gara hospitaala dhufuu hoo qabaate. Maazariin kiyya dhukkuba turenna. Ishii achi hanga Adaamaa fiduun hanga hagam rakkisaa akka ta'e nan yaadadha. Especially amma nuti waan irratti xiyyeeffannoo baay'ee irratti xiyyeeffachuu qabnu maalinni especially waa'ee barumsa carraa barumsaa fi carraa hojii fi daandii konkolaataa waan akkasii kana ijoollee naannoo saniitiif mijeessuun baay'ee nurraa eegama. Waa'ee magaalaa seeruu akkuma sitti jedhe waa baay'ee dubbachuu hin danda'ama. Garuu carraa guddaa qabdi fakkeenyaaf Arsii Roobee kaatee seeruu ga'uuf Habee bira dabarta, Addeellee bira dabarta, Balee jirti seeruu. Kuni hunduu qamadii, garbuu, xaafii, shunkurtii, talbaa, horii waa baay'ee jira beektaa. Garuu gabaan hin jiru. Waan hunda akkasitti oomishee qotee bulaan qarshii barbaada. Waan qabu gurguratee bitatee horii jiruusaa mijeessuu qaba beektaa. Garuu carraan gabaa waan hin jirreef daldaltoota xiqqoommatu uummata irraa fudhachaa jira beektaa. Warri carraa qaban uummanni opshiniin qabu namni bitu 2 yookaan 3 beektaa. Gatii kan disaayidii godhu eenyu warra daldaaltoota warra naggaadeeti malee qotee bulaan haala amma jiruun especially naannoo seeruutti opshinii ammas maran qabu. Fakkeenyaaf biyyuma isaanii wajjin walitti madaaltu Shaashamannee ka'ee gara Kofaleetiin gara Asaasaa gara Adaamaa eenyu gara Asallaa deemeen turenna. Karaa bareeda qabu fakkeenya. Jira. Ikoonomiin
namni hanga qabu gurgurachaa jira beektaa minibaasiin isuuziin waan baay'ee saniin hawwatu ture ani seeruudhaaf na hammuma ikonomii biyya keenyaatiin at least umrii kiyyatti kun hin hamne amma maatti ta'uu hin dandeenye at least ijoollee keenyaaf waan akkasii kun akka hin dabarre nuti warri barannee warri waa carraa argannee isa irratti akka baay'ee xiyyeeffannuun barbaada. Inni biraa immoo beekumsa irratti akka baay'ee yeroo fudhannu fakkeenyaaf seeruu magaalaa seeruu Kongoon irratti hin argitu televezyiinii irra hin jirtu namnu baay'ee warri joornaalistillee waa'ee naannoo sanii ummaa diskas godhan argitunna seenaan naannoo saniillee ammasuma dhokatee jira. Carraan naannoo saniis ammasuma dhokatee jira. Kanaafuu nu maal gochuu qabna especially ijoolleen dargaggoo naannoo seeruu fakkeenyaaf kitaaba barreessuu qabu. Nutu waan qabnu agarsiisuu qabna warra fagoo jiru fakkeenyaaf ati gara dodolaa jirta baalee dodolaannaa namni harar jiru tokko dodola dhufuu maybe nama daldaalaa hin taane yookaan nama mootummaa yookaan mootummaa keessa hin hojjenne ammas mara salphaa miti jiru amma jiru kanaan namni kas deemee biyya ofii ilaaluuf garuu inni salphaan maali inni intarneetiin kun jira feesbuukiinis jira sooshaal miidiyaanis baay'ee waan jiruuf barreessinee dookumentii goonee sheer gochuu rakkoos carraa guddinaas waan gaarii simamuu qabu hundumaa ummataaf warra dargaggoota bakka biraa jiraniif geessisuu waan qabnu natti fakkaata. Kanaafuu ani hangan danda'e jalqabeera. Inni jalqabaa kitaaba nan barreesse afaan Amaariffaatiin barreeffame. Part 1, Part 2, Part 3 inni Part 3 Ingiliffaan barreeffame. Amma immoo Part 2 maal gochaa jirra gara afaan Oromootti translate gochaa jirra. Inni rakkoon xiqqoo rakkoon anillee dadhabbii kiyya inni jechuu danda'u afaan Oromootiin baradheera kutaa 12 fideem darbe qormaata kutaa 12 garuu yeroo baay'ee waan inni hin barreessineef amma maal dagadheera. Na especially laafaa fi jabaan baay'ee na rakkisanna. It's really very shame baay'ee gaddaan akkana jira. It's not something like waan dubbatamuu qabu miti garuu na gaafatanii turan ijoolleen. Maaf nuufillee hin barreessine akkamitti amma warra hin baranneef akkamitti dabarsuu dandeenya akkas jedhanii warri na gaafatan jiru. Maraafuu inni dura ani itti xiyyeeffadhe tokko maalinni waa'ee seeruu nama seeruutiif himuun ammas mara rakkoon ka jiru eessa warra seeruu ala jiran warra aangoo qaban warra miidiyaa qaban isaan bira gahuudha carraan kiyya kan waan taargeetiin kiyya kan ture. Gara Ingiliffaatittis kan translate godhe maaliif warri baay'een wajjin hojjennu jiru fakkeenyaaf warri misoomarra jiran miti mootummaa keessa kan jiran yookaan immoo warri ana wajjin baratan ka biyya biraa jiranna isaanitti salphaatti waa'ee seeruu waa'ee jiruu kiyyaa itti himuuf kan natti tola afaan Ingiliffaati. Garuu biraazariin kiyya jira amma anarra ijoolleen immoo wanni gaariin maalinni ijoolleen nu duubaa jiran amma laangeejiin isaanii bareedanurra na inni fudhatee almost fixaa jira kitaaba sanis dargaggootaaf sheer nan godha. Ani nama siyaasaati miti. Ammas mara waa'ee siyaasa jiru waa baay'ee wanni siyaasaas waan jiruuf na ani kanin irratti xiyyeeffadhee dubbachuu barbaadu especially waa'ee barumsaa kanaa fi waa'ee naannoo san uummata keenya kan biyyaa fi biyya alaa jiran hundumaafuu beeksisuu fi carraa immoo maalinni especially market linkage qotee bulaan osoo qabu oomisha isaa gurgurachuu waan qabuuf especially naannoon daandiin konkolaataa kun hojjetamuu qaba. Ishii irratti baay'ee xiyyeeffachuu qabna jedheen yaada meegaa fi birana bareeda hedduu galatoomii ani keessattuu wanni waa'ee seeruu ibsite seerullee dhaqeen beeku akkuma siin jedhe ani karaa
Adaamarraa gara Baalee geessu kana yeroo hedduu deddeebi'ee keessa isa karaa sanirraa amma tokko beeka gara keessattuu Arsii Bahaa keessatti achiin seenne. Ammoo ibsaati kennite keessaa seeruun maal akka fakkaattu akka gaariitti imeejii isaa mataa kiyya keessatti haala kireet godhuu danda'uun ibsite hedduu galatoomii. Seeruun lafa gabbataa, lafa misoomaa, lafa quufaa akka ta'e argee ammoo quufaa uummata quufaa sanii oomisha isaa haalli itti baasee maarkeetii biraarratti bakka garaagaraa irratti domestic maarkeetii keessattuu ta'uu danda'a yookaan ammoo maarkeetii biyya alaatiitti haalli itti gurgurachuu danda'u mijataa akka hin taane kanaaf ammoo karaan hedduu murteessaa akka ta'e seeruun rakkina karaa cimaa akka qabdu hubadhee hedduu galatoomii ammas naannoo sanii ijoolleen akka keetii haxxeen barnootaan ciccimoo ta'an sadarkaa guddaa gahan hedduun akka naannoo sanii bahan understand godhee I think nama hedduutu naannoo akkasiitii dhalatee guddatee bahee namuu haaluma kanaan biyya ofii fooyyessuuf carraaqa. Mee kanumaan ammoo waa'ee barnootaa irratti focus gootee akka hojjetaa jirtu waan tokkos akka barreessitu argee jira. Waa'ee kitaaba kee scholarship 1, 2, 3 jettee afaan Amaaraa fi afaan Ingiliziitiin barreessite fa'aa wanni suni maal akeeka godhatteeti barruu akkasii fa'aa barreessite beesaaf namni kanarraa ammoo kitaaba kee kanarraa dubbisee fayyadamuu danda'u keessattuu dargaggoonni warri lafaa dhufu akkaataatti barachuu kanarraa muuxannoo horachuu danda'an mee gabaabsiitii nuu ibsi. Amma kitaabni inni ani barreesse imala barumsa ani keessa darbe eessaa jalqabaa mana barumsa seeruutilirraa hanga University of Copenhagen Denmark jedha maalinni taayitiliin isaa. Mata dureen isaa kitaaba kana barreessuu kanan yaade tokkoffaa nu waggaa barannu kitaabota irraa waa baay'ee arganneerra. Kitaabonni hin jiraanne ta'ee nu bakka har'a geenye kana hin geenyu barumsaa. Especially warri ikonomiin warri ijoollee qotee bulaa faazeriins maazeriins jalachuu hin baranne. Maatii kiyya keessa namni barumsaan baay'ee deemee hin jiru. Kanarraan kan ka'e eenyuun hordofa. Akka eenyuun ta'uu barbaada isa jedhuuf bakka biraa barbaada deemuu qabda beekta. Na waa'ee seeruu hoggaan yaadu ijoolleen yuunivarsiitii galte jirti na dura. Garuu homaa wanni barreeffame immoo hin jiru. Maal keessa darban? Gorsa maal nuu kennan nuu maal isaan irraa baranne ebalu baratee achi gaheera malee akkamitti gahee maal keessa darbee akkamitti qayyabata maal qayyabachuu qaba yeroo isaa akkamitti fayyadamuu qaba rakkoo immoo rakkoo baay'ee siqunama akka barataatti fakkeenyaaf rakkoon konkolaataa isa tokkoffaa ture nuuf seerurraa Arsii roobee deemu umrii sanitti manaawoo baay'ee rakkisaa tokkoffaanis kutaa 8tti manaa baane qarshii ji'atti qarshii 25 yookaan 30 ergama ture beeka waggaa yeroo san barannuna saniin mana kireeffannee waa bitannee waan hunda goonee qarshii 20 fi 25 ji'a tokko jiraanna turrenna kitaabni kiyya kan barreeffame maali tokkoffaanis seeruu bayam ijoolleen ani barsiisu Hawaasa Yuunivarsiitii isa jiraniifis dargaggoota biyya keessa jiranii fi warra seeruutiifis waa baay'ee wanni himuu barbaadu jira garuu akkamitti himu akkamitti bira gahu the best kitaaba barreessu tokkoffaa ijoollomti kiyyayyuu waan ana keessa darbee ilaalanii akka hojiif kaka'an gochuun barbaada maaliif fakkeenyaaf amma ijoollee naannoo magaalaa jiranoo argitu baay'ee rakkoon ittiin dhagahamu abbaa fi haati galii gaarii qabaannaan jiruun waan dhaabbatee bashannanuun qofa waan qaban itti fakkaata si galee garuu guddinni yookaan immoo carraa kan hojjechuu qabdu tokkoffaa
daa'imni tokko mana hiyyeessarraa dhalate jijjiiruu hin danda'u kana. Ani akka nama erga dhalattee booda nama biraarraa dhalachuu hin dandeechu. Carraan kee inni tokkichi warra kee irraa dhalatta. Haala tokko keessa dhalatte jechuudha. Fakkeenyaaf daa'imni tokko seeruu dhalatu Finfinnee dhalachuu hin danda'u. Bakka nama eessa jiru nama seeruu jiru. Seeruu keessatti garuu akkamitti nama gaarii ta'uu danda'a inni jedhuun warri seeruu irratti jiraatanii especially warri carraa gaarii argatan gorsa kennuu qabu. Gorsa akkamitti kennitaa? Haalli teekinooloojii har'a irra geenye kan nu barsiise maali inni kitaaba barreessita. Yookaan immoo fakkeenyaaf wanni amma ati gootu fakkeenyaaf viidiyoo riikardi goote yookaan immoo miidiyaa fiddee dookumentarii hojjettee yoo danda'ame immoo achis dhattee uummata wajjin teechee mari'attee beekumsa kana dabarsuu haala amma jirullee immoo wal madaaluuf namatti tolannaa kitaabni kiyya salphumatti maalirratti xiyyeeffata imaluma kiyya kanan keessa darbe rakkoowwan ani keessa darbe balleessan ani balleesse wanni hundi waan gaarii miti wanni balleessines jira isaan irraa immoo dargaggoon amma jiru akka baratuuf fakkeenyaaf hoggaan yuunivarsiitii jiru waa'ee jaalallam jira fakkeenyaaf amma yeroo baay'ee dargaggummaa keessa of jijjiiruufis hin carraaqta zamiin taa'im immoo fakkeenyaaf jaalala keessa galuu dandeecha yookaan immoo haalli siyaasaa yookaan wanni biraa immoo sammuu si jeequu qaba danda'annaa daandii siif ta'urra deemuuf yeroo tokko salphaa miti yookaan immoo warri suusii keessa galanii fakkeenyaaf jimaa fi alkoolii minaamin immoo jiruu isaanii balleessu ijoollee baay'ee argineerra hawaasaatti. Fakkeenyaaf gurbaan tokko jira ture beekaa gara Naqamtee dhufe na eessumni isaa hawaasaa jira turenna. Gurbaan kun mana eessumaa dhaqee waan tokko akka warra jala hatee fidee gurguree jimaa ittiin bitatu hin beekne ture. Yuunivarsiitii keessa ammaa barachaa ture garuu namni isa gorsu akkas mara waan hin jiraanneef yookaan immoo jalqabamarrayyuu wanni inni itti waan bareeda yookaan immoo modern aynet nama Oromiffaan jechuun dandeenye. Itti fakkaatee maal godhaa ture caatii qaamaa, sigaaraa, alkoolii hin hata fakkeenyaaf doormi keessatti hiriyoota isaarraa fira isaarraa waan hunda. Aayidii isaa mattaawoqiyaa kennee saayikilii fudhatee gurguree hanga qama'utti jechuudha fakkeenyaaf. Dhumarratti maal ta'e gurbaan kun ajjeefame. Ajjeefamee magaalaa keessa argame gaaf tokko. Akkanumatti lubbuun nama tokko gurbaan sun gaddi inni warra isaatiif fidu, gaddi inni fira isaatiif biyya irratti kisaaraan salphaa miti kan dhufunna. Maalirraa akka kuni gorfamuu dhabuurraa nama hordofnu dhabuurraa yaada badaa ta'e akka sirriitti fudhachuurraa fakkeenyaaf yookaan immoo maalinni waan adda addaati fakkeenyaaf siyaasaan jeeqamuu ta'uu danda'a jaalalas ta'uu danda'a fakkeenyaaf yeroo amma asiidii fudhanii akka fuula irratti dhangalaasuu hangas inni dargaggoonni hanga achi deeman kun maalirraa ka'a gaayidaansii dhabuurraa hangan danda'etti ani maalin gochuu jalqabee ijoollee kiyyaa fi obboleewwan kiyya ijoollee naannoo kiyya jiran warra na beekan isaan bira hagan danda'u yaada ani sammuu kiyya keessa jiru isaaniif kennuudhaan waa baay'ee jira kitaaba san keessa waa baay'ee jira. Fakkeenyaaf roobee dhannee hoggaa wanni nyaannu nu ergamu seeruurraayi nu bira osoo hin geenye konkolaataan fuuttee gara Adaamaa fuudhee darba fakkeenya. Guyyaa 3 guyyaa 4 otoo nyaatiin fa'aa guyyaan oollu jira waan xiqqoo. Kana keessa dabarreera barachuuf. Hoggaan ani seeruu jiraadhu fakkeenyaaf karkarroo eegna turre boqqolloo keessa.
Na reebni nu qabeeraaf ne karkarroon boqqolloo fixee nullee manu nyaachuuf ga'eera yeroo tokko. Like waan hundi kun amma tokkoffaa seenaatu bada. Nuti dookumentiin goone ta'e hin dagatama. Kanuma keessa aadaanis badaa deema. Namoonni fakkeenyaaf yaadatamuu qaban hin dagataman. Fakkeenyaaf faazariin kiyyaa amantii kiristaana keessaa dhalate garuu sheek Hajiyyoo inni warri jedhamu jiru badii Madarshoo keessa Madarshoo jedhamti. Seeruu achi guddate akka guddifannaatti isaan biranna. Abbaa isa dhalee caalaa waa'ee Hajiyyoo baay'ee natti meera faazariin kiyya. Maal amma kitaabni kun maal carraa galata kennuu faana ta'a jechuuf anaaf si galee. Maaliif namni kunis akkas gochuuf akka carraaqu godha. In the meantime immoo galatas galchita nama kaaniif. Naaf baay'ee jira. Kitaaba keessa uumuu barreessuu jalqabnu argita bakka yeroo tokko anuu hoon dubbisu deebi'een waa baay'ee jira wanni nan dagadhe. Dookumentii gochuun garuu maal inni experience san si ol ka'a ijoollee keetiif salphaatti kennita. Gorsa dabarsite jechuun salpha. It's very very easy na. Kanaafuu ijoolleen dargaggoon naannoo keenya amma beekaa namni baay'een ammas waan akkanaa kan itti himaan jiru. Especially social media nama Facebookiin kun nama maal inni gaaffiin siyaasaa akkuma jirutti ta'ee gaafatamuu qaba. Waan nu dhaabnellee wanti dhaabnu miti. Biyya keenyaa miti kun as biyya Ameerikaattu gaaffiin hin dhaabbanne amma ammaatti uummanni waan danda'u hanga danda'e gaafachuu qaba. Especially waa'een misoomaa, waa'een hiyyummaa kuni cal jenneellee waan dhaabbatu akka hin taane hin beekna garuu waanuma hunda waan gochuu dandeenyu garuu gochuuf inni guddaan itti fayyadamnu qabeenyi keenya guddaan beekumsa. Beekumsa kana immoo nus hoggaa barreessinu ani fakkeenyaaf amma barreessuu irra waa baay'een baradhe ofuma kiyyaa. Barreessuu jalqabuu jechuun beekuu jechuu miti. Waa hunda beekuu jechuu miti. Garuu waa'ee jiruu kiyyaa anatu beeka nama hundarra. Waan nama hunda especially ijoollee dargaggootaaf wanni ani dhaamsi dabarsuu qabu kitaaba barreessuuf dooktarii ta'uu yookaan immoo nama baay'ee hayyuu ta'uu miti. Fakkeenyaaf har'a Adaamaa deemee bakka tokko dhaqee kan argee deebi'a jedhee barreesse waggaa 10 booda waa baay'ee jijjiirama. Fakkeenyaaf waan salphaan waan namni walii godhu jira fakkeenyaaf. Yookaan immoo gaddi nu keessa dabarru jirra gaddi kun maalirraa ka'e waan hambisuu dandeenyu moo waan hin hambisne fakkeenyaaf. Ani waa'ee maazarii kiyyaa barreesseen ture. Ishiin amma lubbuun hin jirtu garuu jiruu ishee akkamitti akka jiraatte waan ishii gaddisiisuu hin qabne hunda waa baay'ee irratti gaddaa akka turte beekama maazariin kiyya jenna. Namni kun immoo akka ishiirraa baratan fakkeenyaaf waa'ee gaddaa barreessuu qofa osoo hin taane gadda sanirraan illee wanni barannu jira. Immoo waan gaariillee hoo argannu isa keessaas wanni barannu jiranna. Maraafuu baay'ee barreeffamee jira. I think salphaan kitaabicha uummataan gahu uummanni akka dubbisee irraa baratu gochuun waan gaariidha. Kana caalaas immoo kitaaba hongaa barreessinu biyya naannoo san beeksisna jechuudha. Amma waa'ee seeruu biyya Ameerikaa kanatti amma warra Profeesariin ani bira jiru kitaaba san koppiman itti erga waa salphaa. Mee waa'ee biyya keetii natti manoonaan jedhu ani kunoo kitaaba jira kitaaba dubbisaa. It's very easy. Waa baay'ee irraa baratan oo dubbisanna. Kanaafuu ani baay'een itti gammada. Otoon hiyyummaa hin qabaanne ta'ee piriinti godheen I wish I gave it uummata biyya keenya hundaa otoo mana hundaan geechise qarshii malee namni otoo waan isa fudhatee dubbisee baay'een itti gammada. Tokkoffaa maaliif ijoolleen keenya maaliif kitaaban argatanii tokko itti maybe qarshiin qaban ta'a bitanii dubbisuuf.
Kanaaf garuu intarneetiin immoo amma waasan carraa nuti itti fayyadamuu dandeenyu. Ani amma saniin gochaa jirannaa gabaabumatti kana fakkaata. Gaafa kitaabittiin immoo dhumtee I think ji'a 2-3 irraan oolu dhumeetoo afaan Oromootiinis warra Oromiffa dubbisaniif ga'uudha. Gaariidha, galatoomii. Muuxannoo ati keessa dabarsite hedduu muuxannoo nama kakaasu, muuxannoo nama jajjabeessu. Keessattuu immoo dhaloonni ammaa dargaggoon kanarraa waa hedduu baratan jedhee abdii godha. Mee kanumaan gara immoo kaaba Ameerikaatti maaltu si fide waan jedhutti haa ceenu. Mee kaaba Ameerikaatti akkamiin dhufuu dandeette? Maaliif dhuftee? Ammoo kaaba Ameerikaa kana akkamitti ilaaltaa? Keessattuu immoo biyya Ameerikaa keessa isteetota garaagaraa keessa akka deemaa jirtu quba qabaa. Kanaan walitti qabatee yeroo ati dhufte kun yeroo qabbanaati, yeroo cabbiin buutuu dhoqqee biyya kanarraa akkami haftee? Galatoomi otoon gara biyya Ameerikaan dhufne biyya Deenmaark akkana waggaa 5 jiraadheen ture. Jarman, Neezerlaandis, Beeljiyeemii fi Taayilaand, Keeniyaallee argeera. Yeroo ittiin waggaa tokko akkas booda immoo wannoon jira ture Eertiraas deemeera. Maal jedhaa namni biyya Deenmaark tokko jira Hans Christian Andersen jedhama. Hosee Andersen jedhaniin isaa maal jedhee Atrais atliu jedhanii afaan isaaniitiin. Jiraachuu jechuun imaluu jechuudha. Jiraachuu kee kan beektu gaafa deddeemtee imalli biyya tokko gara biyya biraa deemuu jechuu miti. Garuu mana keetii, mana ollaa kee, ganda keetii, ganda biraa, mana keetii gara magaalaa, anaaf especially waa'ee hiyyummaa kan ikonomii warra kiyyaa hoo yaaddee hoo laaltee akkuma sitti himee listroo jedheen baradhee waa baay'ee rakkanneera. Garuu rakkoon kun rakkoo is a kind of system waa'ee structure irraa kan uume kan ka'e malee abbaan kiyya waan hojiin hojjanneef miti. Baay'ee hojjechaa ture, baay'ee dadhaba, qota, dandaalaa hoo danda'ee waa baay'ee hojjetaa ture, kasala guba ture. Garuu carraan guddaan barumsi naa kenne jiruu kiyya keessatti inni maal inni tokko akkan waa baay'ee beeku naa godheera. Inni lammaffaan immoo akkan biyya biraa deemee argu carraa naa kenneera. Inni kana hunda arguun kiyya waa baay'ee waa'ee kiyyaa akkan beeku, waa'ee biyya kiyyaa akkan xiinxalu, waa'ee baay'ee akkan yaadu carraa naa kenneera. Especially waa'ee gara Ameerikaa kana waggaa dhufnu yuunivarsiitiin amma dhufne nu affeeree dhufne yuunivarsiitii Nebraaskaa jedhama. Profeesarii tokko jirti turte asii barattoota fiddee gara Itoophiyaatti Hawaasa yuunivarsiitii 7 akkasii turanii deebi'u. Waggaa 2 waggaa 3 waggaatti yoo tokko dhufu ture. Nuti isaan akka keessummaa keenyaa fudhannee bakka isaan laaluu barbaadan waa'ee qonnaa, waa'ee jiruu uummataa, waa'ee qabeenya nu qabnu, waan gaariis waan badaas hundumaa akka laalanii irraa baratan gochaa turre. Isaanis ommaa carraa nu kennu nus akka dhufnee kan isaanii laallu barbaadu ture. Nus fedhii isaan qabna ture. Ommaa isaan achi dhufan maal arganii fakkeenyaaf buna baay'ee oomishama biyya keenyatti. Buna baay'ee oomishnaa garuu buna fudhannee inni qashira ta'u kana especially inni gabayaarra oolu isaa waan ta'eef inni rajaa jennu immoo jira maal inni kan bunarraa bunni waggaa daakkameerraa hafu gara magaalaa deemuuf maasaarraa dhufee bakka bunni janfala isaa
janfalli bunaa kun irraa gara qashira irraa bahu jira. Maal argine inni bakki bunni itti process godhamu irratti waste baay'ee jira. Qoshasha baay'ee jira kan buna irraa bahu. Warri factory bunni itti process godhamu irratti hojjechaa jiran baay'ee fayyaanii fi especially respiratory health isaanii rakkoo irra akka jiru argine. Bunni beekamaa biyyattiin keenya qarshii baay'ee argatti bunna irraa. Export commoditiin keenya inni guddaan buna. Garuu bunni kun akkamitti dhufaa? Especially bakki bunni itti process godhamu kanarra warri achi hojjetan sun maal fakkaatan inni jedhu hoggaa isaan fudhannee naannoo kibbaa keessa bakka adda addaa deemnee ilaallu rakkoo kana argine rakkoo guddaa. Maalinni rakkichi bunni bakka itti process godhamurra waste baay'ee jira jechuudha. Qoshashaa baay'ee jira bunarraa bahu. Namni isan argu namni buna dhugu. Garuu warri achitti hojjetan kun hojjechuu qabu. Hojjetanii qarshii argachuu qabu. Ijoollee baay'ee dargaggoo maatii baay'ee bunarratti buna processii gochuurra jira. Garuu qoshashaan kun immoo dhibee isaanii kennaa jira. Maaliif waan kana waan gaariitti hin jijjiirru? Isa jedhu projektii xiqqoo barreessine akka qarshii I think $20,000,000 hangas arganne anaa fi inni wajjin jiru gurbaan dargaggoo tokko jira. Isatu isaan baay'ee achitti fayyada ture. Tokkoffaa dhaamsi dabarsuu barbaannu isa namni hoggaa keessummaa nu bira dhufu hanga dandeenyetti waan gaarii gochuun yeroo masalitti oonu nu waan ta'eef bu'aa buusuu baates ture immoo waan gaarii fiduunsaa kunoo nu isarraa argineera. Inni lammaffaa immoo amma deemnee bakka adda addaa hoo laallu rakkoos carraa hojiis carraa qo'annoo itti hojjechuu dandeenyus argina. Kanaaf imala gochuun jechuun jiraachuu jechuudha inni jedhu sun nama hundumaaf hin hojjeta. Bulchaa biyyaas haa ta'u, qotee bulaas haa ta'u, barataa hunduu hanga dandeenyetti carraa yoo arganne deemnee waan adda addaa naannoo keenya laalu waan immoo especially waa'ee fayyaa namaa, waa'ee qulqullinnaa, waa'ee guddina naannoo waan akkanaa kana itti xiyyeeffannee ilaallee carraan illee achumarraa ka'a. Rakkoo sanirraa carraa arganna jechuudha. Nu amma maalirraa carraan keenya Ameerikaa kan fiduu danda'e rakkoon bakka bunni itti process godhamu jiru sun hojii nuti hojjechuu dandeenyu ta'ee argame jechuudha. Haala sadiin biyya Ameerikaa dhufnee yeroo jalqabaatiif hin dhufe amma guyyaa 45 turre ture. Gara Minnesota deemneerra, Chicago turre ture, deemneerra Lansing, Detroit, Nebraska, Lincoln, Oklahoma argineerra. Kana keessa kan dhufne laaboraatoorii irratti qoshashaan bunaa sun maal qabata? Especially antioxidant wanni jennu jira. Kitaaba warri waa'ee akkasirratti warri barreessan jiru biyya biraatiif isa saampilii san finnee mana laaboraatoorii irratti ilaalaa jirra. Waan gaarii illee argachaa jirra. Kana booda garuu maalinni wanni guddaan nu argine immoo nama baay'ee wajjin wal argachuu dandeenya. Especially nama barroota ogeeyyoota biyya keenya kan sababa adda addaatiin biyyaa bahan. Politikaan, barumsaan, hojiin, TV lotariin kan dhufan nama baay'ee jiranna maal argine carraan wajjin hojjechuu immoo baay'ee akka jirullee argine jechuudha. As dhufne. Inni biraan kan argine guddina biyyattiiti. Hammam guddaa biyya guddaa akka ta'an akkatti guddaa ta'anis garuu immoo fakkeenyaaf administrative structure isaanii keessatti fakkeenyaaf state biyya keenyatti maalinni region isa jennu kana hammam authority akka kennaniif freedom kennanii garuu akka biyyaatti immoo jabeenyi isaanii akka jiraachuu danda'u
ummata addunyaa keenyaa dursanii deemuu akka isaan dandeechuutti akkamitti sistamii isaanii establish akka godhan fakkeenyaaf waa'ee university management income generation akkamitti university isaanii akka bulchan universitiin akkamitti jiruu ummataa wajjin akka walitti qabatee jiru qarshii takkitti waan qaban hunda ummata biraan ga'uuf hammam akka hojjetan argineerra. Fakkeenyaaf barattoota eebbifamanii bahan hammamtu hojii argate eessa jiranii maal hojjetanii yaada maal kennan yuunivarsiitoota irraa jedhanii especially ijoollee dargaggoof baay'ee xiyyeeffatanii akka hojjetan baay'ee argineerra. Inni kun immoo waa'ee qilleensa isaaniiti fakkeenyaaf. Daqiiqa takkitti ala keessa bahanii dhaabbachuu biyya nama rakkisu keessatti uummanni akkamitti namni guddachuu akka danda'e. Nu garuu ammas san hunda harkaa otoo qabnu immoo maaliif rakkanne inni jedhu kunis waa baay'ee sammuu keenya keessatti gaafii waan kaasu tokko. Inni kun fakkeenyaaf amma kan inni jiru Profeesara takka bakka amma si dubbisu kuni mana Ribaashi keessa hin jiranna. Ani keessumaa baay'ee gara Hawaasa Yuunivarsiitii dhufanii wajjin hojjechaa ture. Garuu eenyumaafuu mana hirriibaa kiyya kennee hin beeku. Maal barachaa jirra ommaa wajjin hojjettu fakkeenyaaf baay'ee hanga danda'ame nama bakka gargaaruu dandeechuu hunda gargaaru. Qulqullummaan nama wajjin hojjechuu fakkeenyaaf. Nu beektu ishiin mana ishii nu fiddee mana keessatti fakkeenyaaf nu dhiistee deemti fakkeenyaaf. Waa baay'ee jira mana kana keessa. Siree ishii naa kennitee ishiin siree biraarra rafti. Sitti argisiisuu danda'a fakkeenyaaf haala mana kana keessa jirunna. Kun siree mana ishiitina. Waa baay'ee wanni barachaa jirru jira. Sirrii hojjenna inni nutti fakkaata. Fakkeenyaaf ani waggaan Hawaasa Yuunivarsiitiitti dipaartimentii heediin ture waggaa 4 akkas. Keessummoota baay'ee wajjin hojjedheera garuu hammana walitti hin kaloofne. Walgahii irratti wal arginaa waan ta'ee wal mari'annaa. Isaan hoteela geechisnee deebinee gara manaa deemna maree isaa wajjin teenyee wajjin buna dhunnee wajjin nyaannee wajjin bashannannee bakka garuu walgahii keessatti bichaa miti namni ka hojii hojjetu. Deenas nyaachaa hin hojjettaa wajjinis deemaa hin hojjettaa manas deemtee mana keessaa waa baay'ee wanni argitu jira. Aadaa barattaa nama waa baay'ee carraan Awurooppaatti hin arganneen Ameerikaatti argadhe. Ispeeshaalii jiruu isaanii keessa seenee waa baay'een arguu danda'e fakkeenyaaf. Saree 2 qabdi haati bakki amma mana nu jiraannuna. Haalli ishiin kitaaba kiyya inni 4ffaan waa'ee kanaatiin barreessanna. Ammam sareen lamaan mana kana keessa jiran ammam yeroo akka kennituuf hin dhuggatti fakkeenyaaf afaan keessa. Nu garuu ijoolleen amma ijoollumti ilmi namaa biyya keenyatti nama baay'ee nu bira rakkisaa jira. Otuma qabnu dhabnee miti inni qabnu baay'ee walitti siqnee wal gargaarree qulqulluun wajjin jiraachuun kun xiqqoo rakkoon akka jiru waan beeknuuf waa baay'ee baranneerra waa baay'ee hojjechuu akka dandeenyu argineerra. Especially ogeeyyoota Itoophiyaa fi kan naannoo keenyaa kan biyya Ameerikaa jiran isaa wajjin hoo danda'ame inni ijoo wayii. Wanni bareenni biyya Ameerikaa dhuftu yaada guddaa kaasta jedhanii. Waan guddaa kaastee guddaa yaaddee isarratti waan akkasii inkareejii akka godhamus arganneera. Naannoo xiqqoomee carraa kana waan amma ammaa hojjechaa jiru xiqqoon guddisnee itti deemaa jirra. Ispeeshaalii waa'ee barumsaa fi waa'ee dargaggootaa hin beekama. Biyyattii keenya kan balleessus kan biyya godhus dargaggoodha. Amma kana baay'ee argineerra kan itti amanuu diduun waa'ee waama beekumsa namaa ta'ee dargaggoonni biyya keenyaa baay'ee carraa biyyaaf fidan jira.
isaan hanga dandeenyu especially carraa amma arganne kanarraa kaanee hin hojjenna jennee karoorree jirra. Akkuma jalqabarraa sitti mee especially anaaf nama seeruudhaa dhufe tokkoof seeruudhaa dhuftee Ameerikaa teechee yoo yaaddu waa'ee sammuun kee si gaafata. Especially maaltu natti dhagahamaa jira uummata keenyaaf homaa hin goone uummanni nurraa homaa ammas mara wanni argatee hin jiru. Hiyyummaa fi rakkoon biyya sanii xiyyeeffannaa guddaa keenya akka ta'u bakka deemnu hundatti akka isa yaadnu jedheen ergaas dabarsuu barbaada. Maraafuu Ameerikaa baay'ee jaalanneerra rakkoon hin jiru jechuu miti garuu rakkoon hin jiru jechuu miti. Fakkeenyaaf warri qarshii baay'ee hin qabne furdinni wanni xiqqoo namaaf hin galle tokko maalinni namni baay'ee furdaan biyya kanaa baay'ee warra hiyyeessa ta'uu isaaniiti. Isa immoo akkamitti argina? Fakkeenyaaf bakka isaan deeman waan isaan bitatan eessa akka oolan especially gabayaa kam deeman isa jedhan irraa argina. Waan akkamii keessa jiraatan, konkolaataa akkamii oofan, barumsa akkamii deeman inni jedhus waan argine jirra. Biyya Ameerikaa waa baay'ee gaarii qabaatanis ammas garuu rakkoo baay'ee akka jiru. Especially warri Afrikaa dhufan warri adiis jiru garuu especially warri dhibeen rakkina furdinnaa kun waan guddaa rakkoo isaanii ta'een argeera. Nama baay'ee furdatee jira. Furdate jechuun furdinna salphamaa miti. Garaan gadi dheeratee hanga jilba tuqutti. Nuti yoo furdanne xiqqoo qabat maalinni borcii inni jennu jira biyya keenyatti nadheen ulfooftee fakkaanna jechuudha. Inni kan biyya kanaa garuu furdinni isaanii garaan kun gadi rarra'ee teessa gahaa jilba bira gahaa. Ilaaluufuyyuu baay'ee kan nama rakkisu nama baay'een arge nama tokkoo miti nama baay'een argeera. Fakkeenyaaf kuni baranne maal nutti argisiisa? Jiruu jechuun bakka qarshii argachuu bichaa miti furdachuu bichaa. Furdinni immoo maal sitti fida? Fakkeenyaaf dhibee sukkaaraa, diyaabeetis inni jennu, blood pressure jira, kidniin jira, kaanser jira. Waa baay'ee rakkoo keessa nama fida kuni barumsa keenya wajjinis waan walitti qabatu. Maraafuu waa'ee seeruu fi waa'ee biyya keenyaa, waa'ee uummata qotee bulaa biyyattii, waa'ee dargaggootaa fi akkamitti uummata oomisha harkaa qabu kana garuu fi naannoo fi qabeenya uumamaa harkatti qabatee fakkeenyaaf gara Mojjoo gara Awaash immoo deemtu hin argitanii bishaanii fi hiyyummaan waluma maddii jirula. Meetira 20 guutu lafti qotee bulaa achumatti goggogee jira. Isuma bira immoo lagni jira. Lagni Awaash. Kana carraa guddinaa sila ta'eef isa akkamitti uummataaf waan garagaariitti jijjiirra inni jiru bakka hunda waa baay'ee jirannaa kana irratti xiyyeeffannee hojjenna jenneeti abdanna. Baay'ee galatoomii carraa kenniteef. Galatoomii waa hedduu nu ibsite muuxannoo ala kanattis argite waa hedduu nu ibsite. Qabbanti hoo maal fakkaata? Yeroo natti dhufte kun yeroo qabbanaati. Har'a qabbanaa dhufte jiddu galeessi naannoo natti dhufte kunis naannoo nama akka Michigan fa'aa hedduus qabbanaa miti akka Midwest kana fa'aatti. Ammoo qabbanarraa akkamitti agarte yeroon kun yeroo cabbiin bu'u. Inni hoo akkam Itoophiyaa fa'aa olaallee I think the lowest temperature ani kare yeroo tokko dhagahee lafti hedduu qabbanaa Itoophiyaa keessa odeeffannoo ani qabuuni University naannoo Haromayaa kana yookaan ammoo naannoo Kofaleetii fi as Baalee naannoo Sannatee kana natti fakkaata temperature lowest record yeroo hedduu kan argamu. Innis -5 -4 yeroo ta'e dhagahee jiraanii probably in the last 20, 30, 40 years ago.
Sanii yoo san dura yeroo san dura ammoo hedduu yoo gadi bu'aa ta'e odeeffannoo isaan qabu. Daataan meteoroloojii Itoophiyaas kan waggaa dheeraa baay'ee hin argamu. Gaa asitti yeroo tokko -35, -45 illee sanii ol yeroon itti deemu naannoo tokkotti ni jira. Qabbana ho'a san keessaa dhuftee qabbana kana akkamitti sisimatu jira. Waa'ee qorraa baay'ee rakkannee qorri akkasitti daqiiqaa tokko caalaa ala dhaabbachuu hin dandeenye. Yeroo baay'ee konkolaataan deemnaa konkolaataa keessas maashiniin ho'isu kun jira. Akkuma teenyeen ho'isna. Baay'ee ho'istan nun jetti Profeesariin as jirtu biyyi nu dhufne aduun akkasiisan keessaa dhufne ho'a keessaa dhufne baay'ee rakkisa garuu maalinni inni akkuma carraa barumsaatti soo fudhatte innis maalitti argisiisa fakkeenyaaf otoo cabbiin sun hundi bu'ee sooqidda osoo irra hin goone konkolaataan tokkos hin deemu jechuudha. Fakkeenyaaf konkolaataa hunda akka nu ganama kaanee mana keenya xaragnu mana qulqulleessinu isaan lafa qulqulleessu ganama kaanii. Inni amma waa baay'ee waan irraa barannu qabna. Namatu jijjiirrachuu qaba naannoo isaa haala itti mijaa'utti malee naannoon hunduu namatti toluun hin malu. Fakkeenyaaf inni qorraa kun waan nutti himu maaliin ispeeshaalii cabbiin kun cabbii roobee gaafa xiqqoo roobeeyyuu ammam akka midhaan nu jaraa balleessu beekna. Garuu hanga meetira tokko kan seentimeetira 50 otoo cabbiin lafarratti tuullame akkamitti deemna akkamitti manaa baana. Waa baay'ee wanni arginu jira fakkeenyaaf kana wajjin wal qabateenna. Qoricha yeroo cabbii kana arguuf dura barbaannee turre. Mee cabbii makeena footollee keessatti kaanoo waan akkasii jennee yaadne. Garuu guyyaa tokko guyyaa lama booda amma akka deemuun rakkoo akka ta'e konkolaataa irra oofuun konkolaataan hin mucucaata. Especially immoo karaan xaragne ta'e even deemuyyuu hin danda'u. Karaan illee mul'atu fakkeenyaaf walitti bu'uu dandeechi konkolaataan bakka karaan dhiphatutti waan mucuceessuuf. Kana wajjin wal qabatee namni iyyuu akka du'ullee akka jiru qorra keessa. Ammas biyyuma kanatti immoo warri ala jiraatan warri mana hin qabnes akka jiran anis argeera baay'ees akka jiran nutti himaniiran. Maraafuu ani especially ijoollee dargaggoo biyya keenyaaf carraan hin dabarsu maaliin dabannoo dhaamsi ani himuu barbaadu kana wajjin wal qabatee rakkoo nu mudatu akka carraatti akka ilaallu. Rakkoo santu hojii nu uuma. Rakkoo san irratti kan projektii barreessinu kan teeknooloojiin dhufee hojjetumna. Fakkeenyaaf gaafa maalinni roobni baay'atee bishaan sun hundi gara deemu karaa nu dhoorgu inni sun garuu carraa nu ta'ee hojii itti uumnee teeknooloojii waan itti fayyadamnu akka nu affeerutti yaadu. Maaliif argineera otoo cabbiin biyya kana jiraachuu wajjin wal qabatee teeknooloojii baay'eetu gabaarra jira. Kan isaan gara ikoonomiitti jijjiiran. Warri karaa xaragan kun hundu carraa hojii argataniiru jechuudha. Konkolaataan waa baay'ee hojjetameera cabbii irratti taargetii godhe. Kanaafuu ani filadhoo naan jette kan biyya keenyaatiin filadhoo homaa waan ammas mara waa'ee ikoonomii fi waa'ee teeknooloojii yoo hin taane kan keenya waa baay'eetu jira waan gaariin waa'ee qabeenya uumamaa wajjin wal qabate waa baay'ee wanni dubbannu jira waa'ee biyya keenya. Asii immoo kan barannu maali? Rakkoon nama uumee miti. Even rakkoon uumamni nu kenneyyuu hammam akka jijjiiruu dandeenya. Negatiivii 20, negatiivii 25 gahee namni achi keessa jiraachuu danda'uun isaa waa baay'ee
wanni nutti argisiisu jiranna ani sanan haala saniinin arge especially waa'ee qorraa fi cabbii biyya kanaa kana rakkoon ilma namaa hin jajjabeessaa akkasitti yoo ilaalle baay'ee akka hojjennu nu godha. Kanaafuu dargaggoon biyya keenyaa rakkoo argee rakkoon baay'ata jedhee akka abdiin kutanne na rakkoo santuu carraa guddinaati jedhanii akka yaadan ergaa dabarsuun barbaada. Waa baay'ee jira wanni barreessinu kitaaba kiyya kan afraffaa yoo rabbi jedhee waggaa haaraa biyya keenyaatiif nan geechisa. Na baay'ee miti garuu baay'ees ta'uun qabu. Maaf fuula 5 fuula 6 taane baay'innaa miti wanni amma tokkoffaa wanni nuuf baay'ee itti yaaduu qabnu baay'inna hojiin osoo hin taane garuu maal carraa maaltu yaada san keessa jira isa jedhu san. Yeroo tokko fuula tokko qofa dubbisnee waa baay'ee waan nuuf fayyadu argachuu dandeenya. Even quotationii takkitti irraa keenyaaf Martin Luther King yeroo tokko jedhe jira ilmi namaa yeroon isaa kan dhaabbatu waan waa'ee dubbatamuu qabu gaafa cal jenne jedha fakkeenya. Kuni amma kitaaba miti yaada gabaabuu yoo yaaddu garuu ergaa isaa olaalte waa baay'ee waan badaa jiru argine akka cal hin jenne erga itti amanne erga nu amansiise namni hundi walii galuun qabu waan tokko irratti akshinii irratti fudhachuuf. Fakkeenyaaf nu waggaa waa'ee seeruu mana barumsa seeruu jennee ummaa haasofnu namni tokko maalitti fakkaata baay'ee waan xiphisanii ilaaluu itti fakkaata fakkeenyaaf. Nuti garuu beekna ammoo rakkoon sun akka rakkoo ta'e. Uummanni bakka biraa even seeruun biyya seeriyaa waan jirtu iyyuu itti fakkaatu jira. Nu erga nuti beekne hanga dandeenyetti nama kaaniin miidhin malee yaada qabnu fuunee bahuun bareedaa waan ta'u natti fakkaatannaa. Ammas irra deebi'ee kan jechuu barbaadu dargaggoonni keenya ispeeshaalii kitaabota barreessuu, kitaabota dubbisuu na yaada adda addaa ilaaluun bareeda. Fakkeenyaaf kitaaba Ingiliffa fakkeenyaaf tokkoffaa waa baay'ee jira beekumsi Ingiliffaan barreeffamee jiru. Kanaafuu afaan hoggaa baratan ispeeshaalii afaan Ingiliffaa kana immoo jabeessanii akka baratan kitaabota san immoo xixiqqomarraa jalqabanii dubbisanii akka of jajjabeessanii yuunivarsiitii keessa soo dhufan rakkoo waan arginuuf ijoolleen baay'een beekumsa qabdu. Ijoolleen baay'ee hojjechuu dandeechu garuu gara afaanii yoo dhufu afaan Ingiliffaa irratti baay'ee hoggaa rakkatan argaa jirra. Kanaafis yeroo tokko afaan Ingiliffaanis ka barreessinu. Hanga ta'e haa yaalaniif haa carraaqaniif wama salphaa ta'e san kennuu osoo hin taane yeroo tokko beekneema chaalenjii walii kennuu barachuu qabna. Isa keessa barachuun kan dhufu wama salphaa waan nuu galu waanuma salphaatti dubbisnu waan tokko yeroo tokko especially waa'een afaan Ingiliffaa kun waan salphaa miti. Saayinsiin hundi afaan Ingiliffaa irra waan jiruuf especially yuunivarsiitii kutaa 12 irra gara naannoo kutaa 12 erga dhiyaatanii gara afaan Ingiliffaa baay'ee akka dubbisaniin illee dhaamsa dabarsuu barbaada. Maybe part 4 afaan Ingiliffaatiin ni barreessa yaadaa jira. Yaa translate gochuun immoo inaaf yaa braazariinis jira namni wal gargaaru jira. Inni biraan immoo maal inni especially kitaabota translate gochuu. Kitaaba bareedaa tokko afaan Amaariffaatiin yookaan afaan Ingiliffaatiin erga dubbisnee booda nummoo kan ofitti amannu ta'e baay'ee waan gaarii barreessuun salphaa miti garuu translate gochuunis immoo baratamuu qaba fakkeenyaaf. Yaada gaarii argine san afaan keenyatti jijjiirree warra dubbisuu qabu biraan gahu waan akkasii kunis braazariin amma help na gochaa jiranna
salphaa ani kitaaba tokko ergan dubbisee kitaabuma san immoo irra deebisee translate gochuurra ani otoon kitaaba biraa dubbisee namni kun immoo kitaaba san fudhatee otoo afaan biraatti jijjiiree baay'een itti gammadaan. Tun immoo salphaa godhaayyuu namoota kaaniif na. Maraafuu baay'ee jira wanni discuss goonu. Amerikaan bareedaa keenyas immoo baay'ee bareedan. Akkanas gochuu hin dandeenya waan jedhullee irraa baranneerra. Hedduu galatoomii waa hedduu keessa deemtee tuttee keessattuu immoo dargaggoon keenya waan barachuu danda'an ati immoo waan dargaggoo waliinis walitti dhufeenya hedduu qabda keessattuu immoo yuunivarsiitii Hawaasaa keessa barsiifta especially dhaloonni ammaa hedduutu bakka garaagaraa irraa Oromiyaas naannolee biraas bakka garaagaraa irraa yuunivarsiitii san dhufa. Wanni ati dalagaa turte kun hedduu barnoota kennaa hedduu jajjabeessaa dargaggoo keenya hedduu kakkaasaa keessattuu yeroo ammaa dargaggoon keenya rakkina adda addaa kan maatiis ta'e kan naannoo kan waan adda addaa social politics ta'e social economy adda addaa keessa bahee as gahaa namni kanarraa rakkoolee dhufuu danda'aniif harka kennachuu akka hin dandeenye waan hedduu nama barsiisuu sirraa barachuu danda'an jedhee hubadhaa. Ammas ammoo muuxannoon ati qabdu hedduu muuxannoo gaariidha. Muuxatis waa hedduu irratti akka barreessaa jirtu yeroo hedduu si hordofa quba qabaa. I think kuni muuxannoo gaarii nama kennaaf barnoota guddaa kenna jedhee yaada. Warri kuwwanis kanarraa baratanii sadarkaa guddaa irra ga'uun akka danda'amu barnoota guddaa argatan jedhee yaada. Ani gaafilee qabu kanumaan xumuree jira wanni share nu gootu yoo jiraate kan dhumaa dhaamsi dhumaa dargaggoodhaaf dabarsitu yoo jiraate carraasii kenna. Yoo wanni dhumaan qabaanne immoo kanumaan xumurra jechuu marii kenna. Yeroo biraa immoo especially dhimmootni ati projektii harkaa qabdu projektii hedduu uummata keenya fayyaduu danda'u haalli ittiin wal gargaarree waliin hojjechuu dandeenyu. Anis ammoo yeroo yuunivarsiitii irraa eebbifame anis yuunivarsiitii keessatti waliin barannee bakka tokkotti waliin barannee dipaartimentii garaagaraas barannu muuxannoo mataa kiyyaa qaba. Biyya sana yeroo turetti NGO garaagaraa waliin hojjechaa ture muuxannoo qaba gamsaniini. Kanarrattis yaadaan wal gargaaruu dandeenya. Gama dhumaattis deebi'uudhaaf immoo dhiyoos immoo gara biyya deemee dhufee baatii almost gara baatii 7 ture. NGO tokko waliin gara baha Oromiyaatti deddeemaa hojjechaa ture waan argetu jira. Kanneen irrattis muuxannoo kennaa wal jijjiirra marii of duratti waliin goonaa yoo Rabbi jedhee. Kanaaf gara dhumaatti dhufuudhaaf yaada xumuraa qabaatte carraasii kennee marii kenna har'aa kanumaan goolabne jechuudha. Galatoomii amaan amma akka dhumaatti ka tokkoffaa si baay'ee si galateeffachuun barbaada. Especially waa'ee seeruu waa'ee naannoo seeruu akkan dubbadhu carraa sila naa kenniteef carraan kun baay'ee sila hin jirreefi baay'ee carraan arganne akkan sitti hime. Seeruun teenya uummanni naannoo seeruu uummanni naannoo Arsii Roobee Diidaa kun baay'ee dagatameera. Saniifuu carraa kana sila naa kenniteef baay'een si galatoofadha. Inni lammaffaan immoo dargaggoota keenyaa fi wanni itti barbaadu rakkoon baay'een jiraachuu danda'a. Jiruun rakkoon qabaannes hin jiru. Akka abdiin kutanne tokkoffaasanii hanga danda'anitti garuu ganama galgala of fooyyessuuf beekumsaan of ijaaruuf akka hojjetan akka walii yaadanii fi tokkoon isaanii kaaniif akka gargaarsa ta'an yaadaan gargaaruun qarshii walii kennuu yookaan immoo wajjin bashannanuu waan akkasii qofa jechuu miti. Yaadaan waan gaarii walii yaaduu wal kakaasu fakkeenyaaf na jabaadhu waliin jechuun barbaachisa.
nuti isaan gad dandeenyuun hin hojjenna. Projektoonni yaadonni jalqabne jiru. Bakka dur jirru miti har'a ka jirru. Guyyaa guyyaan barachaa guyyaa guyyaan waan dandeenyu of jabeessaa jirra. Carraa qabnu immoo garuu itti fayyadamuu qabna. Especially warra biyya Ameerikaas, biyya Kaanaadaas, biyya ala jiran hooggantoota ogeeyyoota biyya keenyaa kan baratan, kan hin baranne, kan warra guddaa ta'an ijoollee waa hunduu carraa qaba, carraa gochuu qabu. Kuni carraa baay'ee waan wajjin hojjennu waan jiruuf adaraa kan hin jedhu. Tokkoffaa bakka jirrutti fakkeenyaaf biyya Ameerikaa warra jirru asumatti wal beeku. Waa baay'ee argeera namni baay'ee wal hin beeku. Beekna jiruun baay'ee figichaan guutameera jiruun har'aa kuni. Yeroo illee argannu ta'a ammas mara garuu hoo itti yaadne garuu carraa baay'ee jira. Especially interneetii yoo itti fayyadamne warri biyya alaa jirru biyya gargaaruuf achi jiraachuun dirqamaa miti. Ammas mara rakkoos miti. Yaada barbaachisa, fedhii barbaachisa. Teknooloojiin kana maal godheera? Anaa fi ati ammaan amma bakka biyya tokkoo miti kan jirru biyya adda addaa keessa jirra. Ameerikaa fi Kaanaadaa keessa jirra. Garuu wal bira teenyee akkaasuma nu dhagahama garuu hammana hoo kan gochuu dandeenye waa baay'ee gochuu waan jiruuf especially warri biyya alaa jirru warri ogeeyyoonni dura nu wal beekuu fi walitti dhiyaachuu barbaachisa. Beeknaa waa'ee siyaasaa, waa'ee adda addaa wanni adda nu godhan jiru. Garuu waa baay'ee immoo wanni walitti nu fidanis jira. Biyya hunda rakkoon waan jiruuf biyya hunda garaagarummaan jira. Dirqama garaagarummaa keessa jiraachuun dirqama. Tokkoffaa inni sadaffaa immoo especially waa'ee projektoota wanni hojjechuu inni jalqabnes jira jiruuf fakkeenyaaf yuunivarsiitii irrattis akkasis high school irratti illee maal gochaa jirra. Ijoollee qabxii gaarii fidan fakkeenyaaf badhaasu yookaan immoo printarii yookaan kompiitarii waan salphaa manni barumsaa keenya rakkataa jiran jiru. Garuu ishii kompiitarii takkitti bitanii kennuu waan guddaadha. Isaan gochuuf immoo ani qofti gochuu hin danda'u. Walitti dhufuu qabna. Diidaa irratti waan akkasii jalqabneerra. Ijoollee wal amannu wal beeknu wajjin kan wajjin baranne. Akkasumatti hunduu immoo namni hunduu bakka itti barate jira. Especially waa'ee mana barumsaa keenya yoo yaadne waa baay'ee jira warri wajjin baranne wajji kutaa tokko wajjin teenyisu. Walitti dhufuun waan akkasii sun baay'ee barbaachisaadha. Inni immoo miidiyaan akkanaa kun itti baay'ee itti fufuu qaba. Bareeda wanni ati jalqabde kun amaan please kana itti fufi waa baay'een hojjetamuu hin danda'a. Si wajjin illee gara fuulduraattis akka hojjennu baay'ee abdiin qaba. Galatoomii yeroo gaarii. Galatoomii turtii gaarii atis turtii gaarii si haa ta'u. Anis yoo rabbi jedhe wal agarraa waliin isin hojjenna jedhee yaada. Kanumaan xumurraa nagaan ture.